خلاص نمني وابيت انجلا كان عجائب رجيتني namni kuni Abu Suhel أنا مثلا وأنا أسرتي ما كون يجلو أفان نقولي رأي جدو كارو أني غربا يوتاي غربا أنو درا هي متى ترى وداني نفين درا متى ما كيايو غربا كنا را أدمي أنكابو غربا كنا وأنا لاقا ولي نفين تكنجر سيقاله والله بالله تالله أني غربا ولي تاريخ أمنا لكن إمو نبرة تاني نما نسيا قد وفي نما رفسون أد إلى سيقاله وأنا أنجده إنه سدينا كيا أمارة ساتونا نجيفدا مبارك نولي كبه مبارك نولي كبه ما كيا نارا سيسي بقول أبو يحيى فعله ولين جيران أبيلين أتجيران بورولين متانا ركوبجرا نسياهين غونا وجتني mana namaatitti nasiyaa godhaa fi arrabsine yoo tan mana keessan banan arrabsaa mirga itti qabdan mataa ol gargalchitanii gadi gargalchitanii arrabsuu dandeettan laakiin uyyoma ol fudhattu bakka na dhooftu beeke jee ani kamaali yoo ta'e waliin jira dura an eega gaafa hajjiiti anaaf inni sannii qabna laakiin arrabsuun irra arrabsuu ittiin dhiisan kamaalii miti abbaa fedhe narra arrabsuun dhiisu abbaa fedhe kun xabi'aa kiyya amala kiyyallee kanaaf yoo arrabsuu barbaadan dhaqa mana keessan banadha mana sanii arrabsa yoo yaada gabbataa barbaadan yaada micaa kana sirreessu yoo barbaadan mana namaatitti yaada gabbataa ka amaree warri isin dura dubbate caffeen fa'a hayyoonni akka gartee gasii immoo nasriifa akka asliifa maal jechaa turan nut sii kenninaa fooloo ka 80 qaba jee nasriin asliin ka gartee gasii immoo 70 qaba sii kenna uffata islaamaa kana dhiisii ani nasihaa godhaa turan nasihaan kun nasihaa bareed nullee sanumarra nama nasihaa qeebaluu miti jalaa galaa dhaaraan jalaa galaa nama nasihaa qeebaluu miti odoo qeebalee arrabsaa jirtaa barabboo jalaa galaa yoo odoo nuun jette waan tokko bar nu arrabsaa jirtan isas arrabsaa jirtaa isin amma Abu Suhel walitti dibii dhageettanii gara wallaaltanii bar nama gorsina jettanii akka itti nama gorsitan wallaaltanii bar faayisaan barbaachisu nama ayatul kursii hin beekne sheeka dhaqee horii olee aatis yaafi maal godhanii nuti as deebista yaafi nama diri maal godhanii maqaa balleessu sheekota Abu Suhel meesi nama hedduutu isin dhageeffataa jira nama hedduu waa isin irraa fudhataa jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu daa'ii keenya namni waa isin irraa dhageeffataa waan kamaal dalagallee waan isin jettaa jirtanillee nutis waa isin irraa dhageeffataa jirra gaafa waan himtani miira keessan seenina miira keessa seenuun tabi'a islaamaatii miti rabbiin isin irraa haa jaalatu dhugaadha kamaal gaarii dalagachaa jiru namni hundinuu dhukkuba quba namaa irratti ba'e namni muree bakka fidu tokko hin qabu wal'aanamtuma caala maleeni arrammoo yooni badeedhan boru kanaa ol balleessuu danda'a warroonni ijoolleen teenyas keessa jiranillee warri akka Asliifaatillee ammallee Nasriin Faatilleeni fooloo kana sii kennina wanti jedhanii maali nama kana malumaan qajeelchuudha malee osoo orma taate akkasin godhan kanaafuu Abuyaa yaalleen ni beektan tana durallee sababa isaatiin arrabsamaatiin turani as keessattillee biraanuu darbee isaan fa'atu narraa gube jechaatiin ture as keessa taa'ee kanaaf dubbii babaqa ibidda qabsiisuu osoo hin taane haga danda'amteen ibidda irra buufnee dhaamsuun barbaachisaadha yoo tokko beenzilaan deeme tokko gartee gaazaan jala deemu osoo hin taane osuma argan dubbiif karaa osoo argan bira irraa darban jedhaniiti haa qajeelfannu ittuma dhiyaannee namni kun kanaa oluu balleessuu danda'a oromoodha dhugaadha wanti inni dalage kun bara bara waan gaariidhaati miti waan gaarii kooti jechuudhaati miti haga danda'ametti bishaan quluu aga dhaqqaban ol qaban jedhanii mee ima haa gorsinu yoo ol gorsine irra gaariidha namni kun ilma namaati namni inni dogongora akkuma isin jettan dubbii tokko kaasameetiin ture kanarra kan jechuurra mee warri jala yaanu kun warri ajandaa goonu kun gaafa inni waan tokko godhage arrabsuu dhiifne jala isa osoo hafne gorsa akkasisan osoo walii laanne gaariidha wal arrabsuu wal xiqqeessuudhaatti illee miti garanaa walitti ce'anii wal tuquudhaalleeti miti Abuyaa yaallee naga ammaatti tas keessatti jala kana teennetiin caqasaa turre osoo waliin baane illee wanti dubbataatiin dura waan kana sirrii dalagaa hin jirtu wanti kun waan islaama fakkaatuti miti kallattii takka keessaa qabadhu kallattiin kun karaa si baasuu illee miti karaa siin sababa keetiin ummata musliimaa illee xiqqeessu ummata oromoo illee xiqqeessuudhani kanuma laataafii jiran jechuu haa ta'u isaan innillee keessaa bayeetiin ture walumaa galatti waan dubbii qabbaneessu maleeni asirraa dubbiin tun ammallee siraa kaatee bakka biraa qaqqabdi jechuudha wal jalaa ibidda qabsiisuun hin barbaachisuuni mee ima laafisaa ima haalaaftu akkuma jedhan san dubbii fi karaa osoo argan irra darban jedhaniiti namni kun oromoodha yoo wallaalellee gartee ilmi namaa galataadha dogongoraadha haa sirreeffannu jechuudhaan barbaade walitti daddarboo osoo hin taane ammallee bakkeen jirru kunillee mana namaati mana namaa keessa waa waliin jedhanii walitti darbuun illee hin barbaachisuun jechuu barbaada tarii yoo keessan dura dhaabbadheen of oolchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدة ما كلاسي ديفما وري سيرتي أدب أدب نجنة أني يروم كده مهندا يرو واي كمال دبّة نمني أكو مشروع سوق الدكيس بوفتني كيس بوفتني ناموت أتفنى ولا لا في آريجتو
أبو يحيى kanaafi أبو walumaa يحيى السلام galatti ani عليكم gurbaa rabbi haa qajeelchu rabbi nama qajeelcha rabbi isa haa qajeelchu badaan keennas nu miidha jallataan keennas numa miidha malee num bad eegasan immoo waan eegasanii nu fayyadu takka hin qabu yoo miine jecha yoo miine nu fayyadu laakiin hoo gurbaa kana amma gara kanaan gorsinee dadhabne keessaanis gorsaa jennee amma mataa murreeti akka nama tokkootitti biraa ka'aa jirra. Dhufanii immoo yoo Abuu Yahyaatu akkas godhee isin namni nutti ol goobsee sheekaa maal inni sheekan kamiifuu nama kamiifuu gartee akka gartee oogama hin qabne hatta sheriyaadiif ana qofa namni qaraa itti hafee waliin oofaa ture. Anaaf sheriyaadillee qaata jalaa haf ji'a kana guutuu jalaa hafne hadha itti deebi'an dubbii isaa hadha isaa wanni itti deebi'eef nasiyaa kanatu natti tolee seene malee wallaahi billaahi hin seenu. Nasiyaan kun nasiyaa isa fayyadu tahinnaa laata jedhee tanillee tana keessa buufadha jedhee akka sadaqaatis seene malee wallaahi billaahi an gurbaa kana yookaan immoo naa dhaga yookaan na jalaa caqasa jedheetii biti naddallanaa ture durattuu hin argitan laakiin immoo nasiyaa wal godhuu fi wal arrabsuu wal adda waan ta'eef arraba waan jedhamu mana mubaarakiillee balleessaa gurbaan kun nu kabaja qaba Osseennee biratti yaada gabbataa galfataa jirra nama bira qarqaaraa jirra mana isaa keessatti immoo yoo dhufnee kamaali aarree kamaaliin arrabsine isa onnaqeen arrabsiisisaa tureen kunillee boru ashandaadha kamaalii fi mubaarakiinillee wali araarsuun booda cinqaa geenna jechuudha. Kanaaf kanarra wanni laafaan yoo dandeenye kamaaliin yoo dandeenye itti dhiyaadha gorsa hin dadhabna jalaa hafa fooloo keessa irra anama fooloo irraa hin qabu fakkeenyaaf masala nama sa'aatii kana fooloo irraa hin qabu hin godhuufillee amma boodallee haga inni sirraa utti malee yoo dandeenye fooloo keessa irraa deeffadhaatii biraa galaa taa'a rafa ofirraa maal godhu waliin cinqamnallee naga keessaniin raftan jechuudha. Kanaaf numatu boonsee numatu ol fuudhee numatu gartee gasi sadarkaa itti godhee sun waan jiru maaliif isin yoo sappoortii nan godhin ani gartee gasi ol guddadhee fooloon kiyya baay'atee nama hunda biran ga'u jechaadha. Kanaaf bakka kanallee akkana laallannee isa kana bakki irraa dhaabannuun bakki irraa gartee of sirreessinuun isa dadhabne of sirreessine yoo jennu of sirreessuu dandeenya jechuudha. Fooluma keenya irraa dachaafannee waan inni jedhu dhaga'uu yoo dinne kalaas nuun gahu jechaadha. Inni garuu immoo inni akka kamaaliititti kamaal nu hunda sammuu waliin dhayaa jira. Nu hunda reef Usmaaniin hin himata. Caffee hin himata. Ana hin himata. Amma ka Hosseen immoo Abuu Yahyaa nurra goobse jedha warri koomentii illee amma doobatte Abuu Yahyaatu nurra Ustaaz Abuu Yahyaa kanaa miti nu waliin dhahaa. Ustaaz Abuu Yahyaa Mubaarak takkatti dabaree naa kennime Mubaarak. Ustaaz Abuu Yahyaa hin dubbataa artammoo takkatti wayyaa dubbadhu. Dubbadhaa isinii kenneera. Ila takkatti wanni an jedhu Mubaaraki kiyya galatoomi. Wanni takkatti an jedhu jara kenna. Namuu karuma itti fakkaattee waa dubbataa karuma isatti fakkaatteen murtii nama kenna. Nu dursoodha. Morma kiyya cita malee morki kiyyan baduu jechaa sanitti cicha malee qaallichi. Nu tokkoffaa bakki itti salphinni gonfatamuu fi bakki salphinni namaa kagaarii hojjateef kagaariin taanu hojjatellee bakki itti salphinni namaa dirree bahu dursoo tiktookii kana. Ummanni hedduun isaanii tiktookii kanarraan beekani. Nama tokko argaa yoo jibbine nama tokko fedhima isaatu hin qabne yoo jenne nu salphisaa jira nu xiqqeessaa jira yoo jenne xiqqeennuma tiktookii kana jalaayyuu gadi buunee isumayyuu ofirra dileet goonee nagaa keennan tasgabboofne ibaadaa keenya dalagachuutu irra bareeda jedhee tilmaamaniin. Maaf jennaani tiktookii jechaan qaraa mataan isaatu ganda fitnaati. Ganda namuyyuu firii speech jedhaniitiin akka barbaadetti waan barbaade dubbachuu akka barbaade godhachuu kanamuyyuu dhaqee harkaan nama tuquu hin dandeenye kanamni qaamaan wal bira hin jiraanne kadirree raasaa ta'aniitiin. Wanni kun waan amma haasawaan waliin jechaa jirru malee waan gochaa wal bira dhaabannee kallattiidhaan fuullee face to face waliin dubbataa jirru miti. Social media jechuun gola keessa dhokatee abbuu namuu akka barbaadetti abbaan barbaade ol bahee achi keessaa waan barbaade godhachuu danda'u. Hattaan uffata ofirraa baasee qullaa akka barbaadetti osoo namni tokko bahee social media kana gubbaa dhaabate asuma gubbaa anallee mataan dhukkuba namuu mataan dhukkuba malee nama kana qaamaan bira jiraatanii waa isa gochuu hin danda'u waa isaa jechuu hin danda'an. Dhuga jechaan namni kun tasgabbaa'uu sirraa'uu dhabuu danda'a.
نسلبسي جرا كجنون وسلبنا في تيك توكي كانوا قبالهم نو ور سلبته ور تيك توكي كانوا قباجر جتشو دندن تكتي وني هباچو لك ابدان نمن مره بونسي جرن ري ففراتور بغرا قلچنجه چاف مالي دائم نمبده ولا لان هوري ولا التوسني نمن كن دائما تاي وكان موتو اسبونسني وولاليتين اسبونسني بونيتي ميت استقيسني في اللي تقاتيت الليمت همبيك ولا اسباست كراي اسباست همبيك عمري نسا كودا سديتي ول ككودا سديتي غدي تايو حتى واهن دبريچه بيك كراي اسباسوف كراي سمباسني بريچسه تولچه بريچه بيك امو كاي سبونسو كامي اسرا دديبينه وان سا دبچون دوغا اسبونسا اي اسبونس كيسما وامال تدبنيرا كيسا واميك تدبنيرا نمني وسوكا كيسان تدبتن كسرا وتايتي تكفى نمني ان اللي اكنم تكوتو ونسا ولين دبن جرو كيسان تكجدا ابو يحيى لين وان كومتا من قبو بك كانت ابان ما بربادي نمني تو كمويو وان كومتا من قبو دم سارا ماليف شيخ كمال ابا ماتيتي ابا واتيتي لما جرين متى اسا اوفتو لما ارجيتير تا كراي سباسوف كراي سمبيس امباسن اللي ادام بريكي سيبيو نمني وان انتاني وان غارين تاني حجتا جرو كن اكم تفراري مال سانجچو برباچي سكجدوفي ريفا فراتور بغرا غلچني سني اجبات دبي تدنا مويو بهيري فينتن امانتن وان دبتو دبته تنغود تنسر امالتو تنسر انتاتو اكنا غود جچاتن اجبات جچاف دفني دبتن مالي يا رب ترجي جنين دي سني تنجلا غدني تاون اللي انما سلبا جديت المامنين ان الرغارين سلا اوسو ارغيترتا اوبسا كقبان نتاتي اوسو اوبسي كجراتو تاتي اوسو دغمتي اوبسا غا كقبان نتاتي تيك توكي كان غديبنيتين كيسا غلطو رفورماتا جديت المامنين مالي في دم شيخ كمالي قفامي تبر وناس غبت غيا غوتو ارغاولو كوان شيخ كمالي اوري كهادنما ابانما غسنما قام صلاتي ولا رسول الله بر غيا غوتو بر غرم نسينا بر وسم اولوم نو ما دغينا بر دم ساقو فاميت دم سا امو درن دچاته كاور اللي انو ما دغيفتاول حالا كان تيك توك نو سلب سار منو متا كينايو من كيسار كجرس كيس افلالون برباچي سادا كنافي شيخ كمالين اجبات دبيتي جچا فغتيتنا دبتني هم بربادو وان سنانجه تنجلانغلو يو جدي كراو في فيلته انو تسغافت ربي اللين كجره اتهمي وان بيتو را اتهمي كرا سرين تان نمتو كيو رجرات اتهمتي وان اتمتي اولغرو هركان قبو هركان داون دندت تيمين سا كان مره برباچ سوان تي ابو يا الله اتو ابان برباد نمني هندو يو شيخ كان لك كرانا تدمت سري متي دابت درا بريدن جرتو افتا كانو فرا لفكاي حرم جرا دابت كاسين تايني نمو يو دامتي كليسا دبتاتين توران كان هيفتني جنان نمو يو تيك توكي سا غبوتي غديتاي حتى الليلة تيك توكي كان اللي قبان كانوا ما دفا جرتا من إجارتاتو ما دفا الرسر با جرتا سنباسو جيتشا اجباتا جيتشا دفاني دبتا مالي نمو يو جالا قالوا دندا تيك توكي كان قبنيتين قليتين جرين يكين اوفتشو إباداتين دلقاتشو دندين لفرق قدبوني أزقب إبادان دلقا ما جرتو با انجرتو وانتا ايفويو كنافي يو دندا أمين أمنكم كسر راوتاتي اجباتا دبيتي نمو دباتي كاتر رافي أموتو قبا ولدتك أبون اسنتو نرى بونسي اسنتو نرى كورسي جرانا والكورس والبونسون كرا تيك توكي كان غباتي فيسبوك رنجرتو لفر رنجرتو اكاتي غدابونو جچاسين بربادتي غلطوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبليان أيه غلطوم أنا في جامbo دسكاسة سجل السلام عليكم ديفا ما كوبي سجل كيدغاما أنا اللي أيام أقول ديفا ما نكى أنا أبويا يا واتو بني ودبي تقول لك أمنو نما كياتي نما أنا أوليتي نما والكبنيو فتنا في أكنام نكى نمني وابه كوكربا كذا يروم أنا وايسا دبتو راف مالي يعني أبويا يا تو يو صدركاي ساول فود دواني ستوكو چنده وانجي رنكبو أكنام وابه كوتت أكنام ديني تيت أكنام طلباتي nama guutuu dha namni waan isaa tawaaju ada gurbaan kun waggaa tokko torbee tokko hin taane 15 hin taane dhuunfaa illee kadhatanii amma illee kadhatanii kaasaa illee kadhatanii dadhabamaniiran amma falli nu baasu jalaa hagallu nama maraan jechuu kiyya malee ana buyyaa waan dhuunfatillee isaanii tito akkana koorsee keessaa tokko jechaaf san namni martinuu argaa jira dha umaraatu beekaa
namni dhuunfatu ji'a tokko ji'a lama waggaa tokko waliin taa'ee nama hin jijjiirin amma asirratti waliin jijjiiru jalaa haa gallu jecha yaadni kiyya. Dhiifa mallee naa godha salaan illee karaa deemaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Abu Suheli ummati martiniyyuu akkam jirtan? Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila ani gaafii wayii namni kuni amma waan haaraa balleessimoo wama durii irraa haasa'aa jirtanillee naaf hin galle dhiifamallee naa godhaati. Garuu waan obboleessi kiyya tokko reef seenee dubbate dhageeffataa ture.